Ashamaar kafuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageen rabbi guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha aanolee global media irraa odeeffannoo guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadheetii jira. Odeeffannoo kana kan gama keessan dhiyeessu an obboleessa keessan Tolchaa Hussein Maddaati. Odeeffannoo kennaa guyyaa har'aa keessatti sirna galateeffannaa Jawaar Muhammadii fi Obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa doktoroota fi abukaatowwan isaaniif dhaabbataa turanii taasisan irratti Jawaar Muhammad harki isaa maaliif hidhamee harki isaa mirgaa wanta gurraacha wayiitiin maaliif hidhamee harkatu dhukkubamu maali wanti jedhu gaafii namoota hedduuti. Waa'ee sirna galateeffannaatii fi waa'ee harki isaa kanas gurra isin buufna. Ittuu daballee odeeffannoo lama biraa gama keessan dhiyeessina. Tamsaasni keenya dilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe godhin. YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattimaan gara odeeffannoo keenyaa guyyaa irraa qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Xiinxalaan siyaasaa fi Daayirektarri Olaanaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Obbo Jawaar Muhammadii fi akkasuma itti aanaan dura taa'aa paartii Koongirensii Federaalawaa Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaa namoota yeroo isaan mana hidhaa keessa jiran aarsaa guddaa isaaniif kaffalan looyerotaa fi akkasuma doktoroota isaaniitii sirna galateeffannaa qopheessuudhaan galateeffatan. Abukaatonni Jawaar Muhammad fa'aa waan isaan ta'anii fi bu'aa bahii isaan keessa darban hundi keenna walumaan yaadanna. Osoo mootummaan isaan doorsisuu, osoo mootummaan itti gaarrifatu lubbuu isaaniitirrallee bahanii Jawaar Muhammadii fi Baqqalaa fa'a abukaatoo ta'uudhaan nama isaaniif aarsaa guddaa kaffaleedha. Hifanneerra dadhabneerra osoo hin jedhin gurmaawanii torbaanirraa mana murtiitti deddeebuudhaan dhimmi hidhamtoota siyaasaa kun dhimma siyaasaati malee dhimma yakkaati miti jechuudhaan Jawaar Muhammad fa'a falmaa turuun isaanii ni yaadatama. Egaa kana qofa osoo hin ta'in doktoroonni ogeeyyiin fayyaa yeroo Jawaar Muhammad fa'aa lagannaa nyaataa eegalansanii duuka bu'uudhaan isaan wal'aanuudhaan waan isaan dhukkube hunda yaaluudhaan akka tajaajila yaalaa isaaniif kennaa turan hundi kennaa walumaan beekna. Yeroo mana hidhaa keessatti dhibeen garaagaraa isaan mudatu battaluma itti bilbilametti dhaquudhaan yaala isaaniif kennaa akka turan walumaan beekna. Yoo barbaachise immoo gara mana yaalaatti geessuudhaan wal'aanaa akka turanis ni yaadanna. Haa ta'u garuu mootummaan warra akka Baqqalaa Garbaa fa'aa yaala dhorgatee mankaraarsuu isaas walumaan yaadanna. Mootummaan gama isaatiin yaala isaan dhorguudhaaf dhiibbaa irratti haa godhu malee doktoroonni kunniin Jawaar Muhammad fa'aa Baqqalaa Garbaa fa'aa Hamzaa Booranaa fa'aa wal'aanuudhaaf dhakaan isaan hin buqqifnee fi gaarri isaan hin deeyne hin jiru ture. Walumaa galatti abukaatowwanii fi doktoroowwan kunniin akka malee namoota kanniin mana hidhaa keessatti yeroo namni hundi isaan dagatetti isaan osoo hifanne dadhabne hin jedhin isaan tajaajilaa turuun isaanii ni yaadatama. Dhugaa dubbachuudhaaf oolmaan abukaatowwanii fi doktoroota kanaa waan irraanfatamu miti. Jawaar, Baqqalaa, Hamzaa fi warri isaan wajji hidhames kana beekuudhaan sirna galateeffannaa kana qopheessuudhaan galateeffataniiti jiru. Jawaar Muhammadii ummata Oromoo hunda biratti galata guddaa qabdan wanti isin erga mana hidhaa keessa seennee nuuf taatan dadhabbiin isin waliin dadhabdan waan hin irraanfatamneedha. Galata keessan hin irraanfannu rabbi isinirraa haa jaalatu ulfaadhaa wayyoomaa jechuudhaan galateeffataniiti jiru. Hamzaa Booranaa fi Obbo Baqqalaa Garbaas abukaatowwan kana sirna galateeffannaa irratti ulfaadhaa galatoomaa jechuudhaan abukaatotaa fi doktoroota kanneen jajjabeessaniiti jiru. Gama biraatiin gaafii jabduu tan taate sirna galateeffannaa kanarratti suuraan achirraa dhufe akka agarsiisutti harki Jawaar Muhammad kan mirgaa wanta gurraacha beeltii fakkaatu wayiitiin hidhameeti jira. Wanti Jawaar harkatti hidhate kun wanta yeroo ispoortii dalagan harkatti kaawwatan akka lafeen namaa hin miliine waan nama gargaarus fakkaata. Akkasuma immoo yeroo harki namaa miidhame namni waan harkatti godhamus fakkaata. Gama kanaan ibsi kennamee fi yaanni ka'e wanti jedhame tokkollee hin jiru. Namoota hedduun harki Jawaar miidhamuun oolu jaratti mana hidhaa keessatti dhoyitee cabsuu hin ooltu jechuudhaan yaaddoo qaban ibsatanis garuu immoo
wanti hanga ammaa ifoome tokkollee hin jiru. Namooti hedduun yaaddoo qaban ibsataatii jiru. Jawaariin harka isaattu miidhame malee cal jedhee waan kana harkatti hin kaawwanne jechuudhaanis dubbataatii jiru. Kun hundi jaalalaa fi kabaja Jawaar Muhammadiif qaban irraahi. Jawaar Muhammad akkanatti fakkaatutti akka odeeffannottis nagaa guutuu qaba. Haa ta'u garuu shakkiin dhukkubsatee jedhullee inuma jira. Ammaan garuu wanti isaanirraa jedhame tokko waan hin jirreef tilmaama kennan dhukkubsate jennee lafa kaahuu hin dandeenyu. Amma argaa jirrutti fuulli isaatis kan gammachuuti. Uummanni Oromoos gammadaatii jira. Innis gammachuutti jira. Kanaaf immoo Jawaar Muhammadiif yookaan dhukkubullee ta'e harki isaa sunis yookaan dhukkubu ta'e hundi keessan du'aayii godhaafiin affeerraa kenna. Amma kallattimaan gara odeeffannoo kennaa itti aanutti isin ceesifna. Oduun kennaa itti aanu oduu ajaa'ibaati. Namticha kutaa motoraa xiyyaaraa keessatti dhokatee balaliinsa sa'aatii 11 booda Amsterdamitti lubbuun argame addunyaa raajee. Poolisiin daachii namticha kutaa motoraa xiyyaara Afrikaa kibbaatii ka'uun buufata xiyyaara Amsterdam Schiphol qubate keessa dhokatee tokko lubbuun arguu beeksise. Balaliinsi xiyyaaraa Johannesburgii hanga Amsterdam jiru sa'aatii 11 kan fudhatu yoo ta'u, xiyyaarri mi'a garuu Naayiroobii Keeniyaa keessatti yeroo tokko dhaabbachuun akka darbu amanama. Sababbii qorraa fi ol fageenyaatiin hanqina oksijiiniitiin namtichi dhokate kun balaliinsa fagoo akkasii firraa lubbuun hafuunsaa baay'ee waan hin baramneedha jedhameeti jira. Poolisiin akka jedhetti umrii fi lammummaan nama kanaa hanga ammaatitti adda hin baafamne. Namtichi kutaa motoraa fuuldura xiyyaaraa keessatti lubbuun argame. Innis gara hospitaalatti kan geeffame yoo ta'u, haala gaariirratti argama jedha dubbi himtuun poolisii daachii Jo'aanaa Helmondis madda oduu AFP'tti himan. Namtichi ammallee lubbuun jiraachuunsaa baay'ee kan nama ajaa'ibuudhas jetteeti jirti. Dubbi himaan dhaabbata fe'umsa meeshaa xayyaaraa Carglass karaa imeeliitiin Reuters akka mirkaneessetti namtichi dhokatee argame kun balaliinsa Carglass Xaaliyaaniitiin bulfamuu keessa argame. Akka odeeffannoo bulchiinsaatti balaliinsa mi'a Carglass tokkichi guyyaa dilbataa Johannesburg gara Schiphol taasifame kun Naayiroobii qubatee ture. Kanaafuu namtichi kun xiyyaaricha keessa kan dhokate Afrikaa kibbaa yookaan Keeniyaatti akka ta'etti ammatti adda hin baane. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon kun akka malee namoota hedduu raajeetii jira. Namooti taatee akkasii yaalanne hedduun isaanii kan du'an yoo ta'u, kun immootu osoo hin du'in hafuun isaa baay'ee tokko nama ajaa'ibe. Odeeffannoo keenya itti aanuun miseensi paarlamaa UK Muslima ta'uu koon hojiirraa ittifame jette. Miseensa paarlamaa UK yookaan England kan taate mootummaan musliimaa ta'uu isheetiin bara 2020tti aangoo ministeerummaa irraa akka ishee dhorke dubbatte. Gaazexaan Sunday Times Torii Nusrat Gahanii dhorkamuu ishee ilaalchisee ibsa yeroo gaafatu musliimaa ta'uu ishee sababa akka tahee itti himamuu dubbatteeti jirti. Hoogganaan paartii Konservaatiif Whip Mark Spencer adde Gaaniin waa'ee isaa akka dubbattu himee garuu waan isheen jette dhugaa kan hin taane fi maqballeessidha jedhaniiti jiru. Ministeerri kaabinoota Zaadim Zahawii himannaan kun qoratamuu qaba jedhe. Adde Gaaniin bara 2018 ministeera geejjibaatiin filatamtus yeroo hooggansa Boris Johnson bara 2020tti hojii kana dhaabde. Akka Sunday Times jedhetti adde Gaaniin hojiirraa dhorkamuun ishee yeroo mariin taasifamu dubartiin muslimaa waayilooti kan miira gaarii akka hin qabaanne gochaa jirti jedhameeti jette. Miseensi paarlamaa kun dubbii kana itti ciccitee yoo deemte nan qollifama akkasumas maqaan gaarii hojii kootirratti qabu nan dhaba jedheeni jette. Gaafa sanbataa Spencer namni isheen quba itti qabdu anaadha jedhan. Waan isheen jette guutumaan guututti sobaa fi maqballeessidha jechuun waan adde Gaaniin himatan haalaniiti jiru.
Ergaa Twitter irratti barreessanii ministeerri barnootaa paartii konservaatiif keessatti jibba islaamaa yookaan sanyummaa gosaa kamiifuu iddoo hin qabnu. Kanaafuu himannaan kun sirnaan qoratamee adda bahuu qaba jedhaniitii jiru. Egaan akka durbeen tun jettutti waan muslima ta'eef aangoo irraa mootummaan na uggure jetteeti jirti. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon keenyaa guyyaa irraa kana fakkaata. Odeeffannoo biraatu hin deebinee hanga wal agarutti nagaan nuuf tura.